Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo biyya keessas alas kan jirtan hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya durboomaa aramee gumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamiin yeroo kana geessanii guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan hin qabadhee isinii dhiyaadhe kiristaanni tokko utuu kadhannaa hin jalqabin dura maal gochuu qaba kan jedhu qabxiiwwan gurguddoo fi ijoo ta'an 10 kiristaanni tokko kadhannaa godhachuu isaatiin dursa kan inni beekuu qabu qabadhee isinii dhiyaadhee jira waan ta'eef hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nu hordoftan chaanaalii kana like, share, subscribe gochuudhaaniin barnoota babal'aa fi ijoo barnoota hafuurawaa akka irraa argattan isiniin jecha kallattiidhumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti waliin darbin. Waaqayyo hunduma keenya faana ta'u. Ameen. Kiristaanni tokko utuu kadhannaan jalqabin dura maal gochuu qaba? Gaafiin inni jalqabaa isa kanadha. Gaafii kanaaf deebii gaafa deebisu tokkoffaan namni akka yaada Waaqayyoo qulqulluun Daawit faarfannaa isaa 5 lakkoofsa 3 irratti obboroodhaan si fuuldura nan dhaabbadha, si durattis nan mul'adha kan inni jedhe irratti hundaa'uudhaan kiristaanni tokko kadhannaa otoo hin jalqabin dura dhaabbachuun akka isarra jiraatu ni hubanna jechuudha. Kana jechuun immoo dhaabbata yookiin immoo manatti yookiin waan tokkotti osoo hin hirkatin miila keenya lamaan qajeelchinee dhaabbachuu jechuudha. Namni gaafa kadhannaa gaggeeffatu, gaafa kadhannaa raawwatu fuula Waaqayyoo fuuldura nan dhaabbadha Daawit akkuma jedhe osoo gar tokkotti hin hirkatin hin jallatin qaccennee iddoo kadhannaa keenyaa yoo ta'es mana qulqullummaatti yoo ta'e gaafa kadhannu qaccennee dhaabbannee hirkannaadhaan ala dhaabbannee kadhachuun akka nurra jiraatu beekuudha. Inni lammaffaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaasii boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irratti mudhiin keessan kan hidhame haa ta'u jedhee jecha waaqummaa isaatiin akkuma dubbate mudhii keenya hidhachuun naxalaa yookiin gaabii akka bifa fannootti uffachuun nurraati eegama. Macaafa haqaa hafuurawaa keeyyata 14 irrattis kaawwameetu jira waan ta'eef mudhii keenya yookiin immoo mallattoo fannoodhaan qaama keenya naxalaan haa ta'u gaabiidhaan haa ta'u uffannee kadhannaa gaggeeffachuutu nurra jiraata. Inni sadaffaan immoo yommuu kadhannaatti fuula keenya gara baha biiftutti garagalchinee gara bitaa yookiin gara mirgaatti asii fi achi jechuu dhiisuudha jechuudha. Sababiin isaas galanni waaqummaa isaaf haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee kan dhufu karaa bahaa akka ta'e abbootiin keenya nu barsiisaniiru waan ta'eef. Gama biraatiin kiristaanni tokko fuula isaa gara baha biiftutti deebisee sababiin inni kadhatuuf namni akka yaada Waaqayyootti jiraatu qulqulluun Daawit faarfannaa isaa 67 irratti gara samiitti isa ol ba'ee Waaqayyoof galata nan dhiyeessa, samii inni gara baha biiftuu jiru irraa sagalee humna isaa na dhageessise akka jedhe kallattii kana irraa sagalee isaa akkuma dhageessise dhufaatii isaattis gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akkuma taasifate fuula ofii gara isaatti deebisanii kadhachuun nurraati akka eegamu inni kan nu abboomeera waan ta'eef Waaqayyo guyyaa kana dubbatetti saba Israa'eliin abboomeera waan ta'eef nuti immoo saba Israa'el warra lubbuun jiraannu waan taaneef gochaa kanaan raawwachuu fi itti fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Inni arfaffaan yommuu kadhannaa jalqabnuu fi yommuu kadhannaa keenya xumurru quba keenya fakkaattii fannootiin yookiin mallattoo fannoo fakkeessinee of mallatteessudha.
yeroo of mallatteessinus irraa gara gadiitti bitaadhaa gara mirgaatti of mallatteessina. Yeroo of mallatteessinu immoo waa'ee dhiphina Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachaa of mallatteessuu qabna. Irraatii gara gadiitti kan of mallatteessinuuf addunyaa dura haadha malee abbaa irraa kan dhalate Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barri 5,500 yommuu raawwatu Addaamin fayyisuuf ol samii irraa gadi bu'uun isaa kan nu yaadachiisu waan ta'eef. Sababiin nuti bitaa irraatii gara mirgaatti of mallatteessinuuf immoo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ol samii gubbaadhaa gadi bu'ee durboo Maariyaamiin foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraatii lubbuu hirmaatee dhalachuudhaan addunyaa irra adeemee erga barsiisee booda waltajjii Qaraaniyoo irratti akka keellatti bitaa gara mirgaatti dhiifamee fannifamuudhaan uumama isaa kan ta'an ijoollee Addaamin bitaa irraatii gara mirgaatti deebisuu isaatti kan fakkeeffamu waan ta'eef. Gama biraatiin immoo olii gara gadiitti bitaadhaa gara mirgaatti kan nuti of mallatteessinuuf Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos muka fannoo isaa irratti fannifamee hojii fayyisuu isaa raawwateera. Fakkeenya kanaan waa'ee keenyaaf jedhee isa fannifame jaalala isaa fi arjummaa isaa yaadachuudhaaf jecha duuka bu'ootni isaa kana sababeeffachuudhaan akka of mallatteessinuuf ajajamneera. Gama biraatiinis bifa fannoo kanaan kan of mallatteessinuuf haxxichi seexanni diinni keenya Daabiloos fannoo irratti isa argee akkuma sodaate yookiin immoo akkuma hollate fakkeenya fannootiin of mallatteessinus dhundhumaa 40 waan nurraa fagaatuufidha. Mallattoo fannootiin gaafa of mallatteessinu jechuudha. Gama biraatiin kitaaba Waaqaa Furawaa keeyyata 49 irratti akkuma ibsame seexanni akka nurraa fagaatuuf amantaa ishee hubatamteen yeroo hunduma fakkeenya fannootiin fuula keenya of mallatteessina. Badiinsa irraas akka fayyinuuf mallattoo kana of fuuldura taasisne waan jedhuuf jechuudha. Qabxiin inni shanaffaan kadhannaa godhachuudhaan dursa maaltu nurraa eegama kan jedhuuf namni kadhatu tokko kasoominaan yookiin gad of qabuudhaan laphee cabaadhaan tasgabbiidhaan kan nama biraa osoo hin ta'in yookiin immoo kan nama biraa osoo hin jeeqin gurri isaa qofti akka dhaga'utti harka isaa diriirsee ta'uutu irra jiraata. Kanas kan inni raawwachuu qabuuf waa'ee cubbuu isaa isa duraa sanaaf yaadachuudhaan ta'uun akka nurra jiraatu macaafni qulqulluun tokkoffaa Saamu'eelii boqonnaa 1:13 irratti nu hubachiisa jechuudha. Inni jaaffaan jilbeeffannaa fi sagadaan innis galanni samii fi lafa irratti saafaa ta'u malee Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan gaafa kamisaa jilbeenfatee akkuma kadhate namni danda'u hundinuu jilbeeffatee kadhachuu qaba. Saganni keenyas hafuura dhugumatti ta'uun nurra jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 guutummaa dubbisa. Yommuu kadhannuttis fuula keenya gara bahaatti deebisnee jilbeeffannee harka keenya gara Waaqatti bal'isnee kadhachuu qabna. Kunis Faaruu Daawit 13:3 irratti halkaniin harka keessan diriirsatii mana qulqullummaa isaa keessatti Waaqayyoon galateeffadhaa jedhee Daawit akkuma dubbate harka keenya diriirsinee ija keenya ol kaasnee Waaqayyoon kadhanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:14 irratti Gooftaan keenya Alaazaariin yommuu du'aa kaase akkuma raawwate nutis ija keenya gara samiitti ol kaasnee kadhachuu qabna malee dunuunfachuun nurra hin jiraatu. Faaruu Daawit 12:2 irratti ija keenya gara samiitti ol kaasnaa jedha. Kanaafuu dunuunfannee osoo hin taane ija keenya samiitti ol kaasneetu kadhanna. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:8 irratti ani garuu namoonni
dheekkamsa malee shakkii malee qulqullummaatti harka isaanii bal'isanii akka jiran hundumatti akka kadhatan nan fedha jedhee akkuma Phaawulos dubbate. Egaatii cubburraa addaan bahuudhaaf yommuu kadhannu laphee cabaadhaan waa'ee cubbuu keenyaa isa darbe yaadaa kadhachuu akka qabnus macaafni nu ajaja waan ta'eef. Akkuma abboota keenya darbanii akka duuka buutotaa akkasumas akka raajotaa yommuu kadhannu imimmaan keenya dhangalaasnee gaabbii keessa seenuudhaan boo'ichaan kadhachuu nurra jiraataa jechuudha. Inni 8ffaan namni kadhatu kamiyyuu laphee dhokataadhaan Waaqayyo wajjin ni dubbata. Kanaafuu yaada isaa Waaqayyoon irratti gatee yaada addunyaa hunduma dhiisee kadhachuutu irraa eegama yookiin nurraa eegama. 9ffaan namni kadhatu tokko jalqaba irratti yommuu of mallatteessu maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen jechuudhaan qaama koo hunduma of nan mallatteessa jechuu qaba. Lammatas yaa Gooftaa na fayyisi, yaa Gooftaa natti araarami, yaa Gooftaa naaf dhiisi, ati na eebbisi jechuu qaba. Sadaffaas galanni haa ta'uuf Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluus arras borus amma bara baraatti Ameen erga jedheen booda kadhannaa yaa Abbaa keenya jedhu jalqabaa fi xumura irratti kadhatee xumuruutu irra jiraata. 9ffaa irratti duraa dubummaadhaan ni kadhata. Duraa dubummaadhaan gaafa jennu jalqaba yaa Abbaa keenya jedhee Waaqayyoon ni galateeffata. Faarfannaa Daawit ni dubbisa. Yaa Abbaa keenya jedhee kadhata. Kadhannaa durboo Maaramii ni kadhata. Kadhannaa amantaa kadhatee akkaataa kanaatiin kadhannaa kana kadhachuutu irra jiraata. Si'a 41 nutti araarami yookiin immoo karaa laayisoon jechuun barbaachisaadha. Kadhannaa kana kiristaanni kamiyyuu kadhachuu qabu. Amantoonni kan hin beekne immoo abboota gaabbii isaan irraa barachuu qabu. Luboonni immoo kitaabolee qulqullaa'oo hunduma baratanii kadhachuu akka qaban ajajameera. Efesoon 5:19-20, Maatiyos 6:9-13. Kiristaanni tokko erga kadhannaa isaa jalqabee booda kadhannaa isaa addaan kutee nama kam wajjin iyyuu haasa'uu hin qabu. Yoo rakkoon isa mudate garuu kadhannaa yaa Abbaa keenya jedhu kadhannichaan guduunfee rakkoo isaa erga raawwateetti deebi'ee lafa dhaabee kaasee xumuruu qaba. Fakkeenyaaf namoonni tokko osoo kadhachaa jiran rakkoon addaa isaan qunnamuu danda'a. Humnaa ol gaafate ta'u kadhannaa kadhachaa jiru kana yaa Abbaa keenya jedhee kadhannaa kana xumuree yookiin goolabee erga dhimmicha raawwateetti deebi'ee bakkuma dhaabee kadhannaa isaa itti fufuutu irra jiraata malee addaan kutee siruma dhiisuu hin qabu. Kitaaba Haqaa Hafuura Waaqayyooti 22 irratti kadhannaan ganamaa fi galgalaa hundinuu faarfannaa Daawit keessaa ta'uu qaba jedha. Inni keessaa isa galataa fi kadhannaa tokkummaa fi sadummaa uumaa dubbachuu fi cubbuu ofiis amanuu of keessaa qaba waan ta'eef jedhee kaayeetu jira waan ta'eef egaa namni kamuu kiristaanni kamiyyuu kadhannaa isaatti dursa wantoonni inni beekuu qabu qabxiiwwan kurnan kun ijoo waan ta'aniif namoonni kamiyyuu qabxiiwwan ijoo kana kurnan beeknee kadhannaa keenya haalan akka kadhannu Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa, chaayinaalii kana laayik godhaa, warreen haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nutti dabalamaa. Viidiyoo biraadhaan hanga wal arginutti nagaan turaa. Wasbaata Lagzaabeer Galatoomaa.